ergite jedhan. Ergite. Silkii irratti hidhamee hin ergine silkii irratti hidhamee silkii irratti maare wanna tisirreeffachuu qabdulaa seenaa gaanatti footoo viidiyoo keetii abbaan fedhe arguu hin danda'u kan abbaa feetan gaafadhaa gaanatti akkasumatti miiseenjaraan dawwalee fiti namni tokko wanta dhaggeeffata miiseenjaraan dawwalee fiti iskiriin sheer godhii waan silkii irra jiru natti agarsiisi intala kana isatu dubbata ishiin waan barbaade isaa taatu itti isaa ergitu ishaan la ofiifis kaate galaara keessa isaa fudhatamu intala kana mee warri ishiitti dhiyaatan yaa rabbi yaa jamaa intala kana warri itti dhiyaatanii miidiyuma kanarraa akka gadi hajamu miti teechitooni xiqqoo ishii sammuu taadee bituu maraatte intalli kun baran akkashiin maraatte hoo hin arge gaafa daabborroon maalinoo paartiin lammataa gadi yaa'e koy nama kuma kudhan irratti dhugaa rabbi ani akkashiin maraatte akka hin arge akkashiin safuu biqa waan tokko waan safuu namummaa fi safummaa itti dhaqame maalan arge video shidhatte nama kudhan namni kuma kudhan ilaale raafuu kuma kudhan irratti wuti jettee fuutisan akkashiin safuu sirman qabne arge jechuudha kana bada bukatti gugubanni bartana wajji kana wan aduree gubbaayya bishaan qoletti bishaan gan gubbaayya biyya keenya sinin beekani tun bar gubbaayya eessa fuula ishii ilaalan jedha kana bara shaarmu mana micha qoree santu gadi baase mooyyuma gadi baase seena namni qoree maal gadi baase habiibti ustaani susi jamar kaleessa yeroo ishiin wallaahi firra galtee teechee boossu isi bahi video kana asirraa bahi jetteetini itti dubbata asirraa bahi booyne asirraa teechee bar namtichi sun sheeku sun dhugaa rabbi akka jabashi jaalatase sheeku sun dhugaa rabbi sirriitti nama gaariidha hin abaare bar isatu abaare cubbuu dhiiratti goote asitti gadi ishii guursisaa jira jechuudha cubbamtuun wayi ustaaz booniyye ustaaz booniyye kino akkanatti ustaaza taate achitti keessa gadi guurrate gadi guureef dujaate wallahi dujaate Bilbanni booniyye bilbanni booniyye hamisni booniyye oy itu bere ana mada ararge kan meliki numbochisne booniyye numbochisee jedhani bidira isaanii deeffatan gurbaan video gurbaan masura manamni baase sarar gurbaa arargeedha jedhamee dire ararge dana bagatti cabsanii dhugaa rabbi ijoollee obsaan na fuudhee taara miciyyoota akkumatti daabboon abidda jalaa ta'e Iki nama jedhame namanitu garuu gadi fageessanii qonnaa taate inshallah mataatti baaduu deeme booniyye qonnaa taate eegitu messenger ke chalaa asoolaa sii kennina mataatti baaduu deeme messenger ke chalaa bulee qabbaneeffate dhiisa in argattani dhugala noofumaaf jettu malee waan daabbo arginee ganaa miidiyaarraa ajandaa godhanna jettanii rakkattuyi no inni kan seename feesbuukii shiccabee seene feesbuukii shiccabsee seene kan waan arge kan nama arge mana mitotuma ta'e waan argitan hin jiru no kana dhiisa ofuma ajanda oromoo sareera argattee fi oromoo ajanda argatte tokko baazawai kanaafu no okay amma dhaggeeffadha jo waa'ee gaalarsi keechaa tamee waa'ee feesbuukii cabee nurraa dhaaba in ergite walitti qabdee sobina ijoolleen keenya keessatti intalli in ergite xaaxaan qabdu noormaali norgeessi dhallaqe maal gootan ani maaloo warruma gubbaa shaffanatee jalaana la erukunaan maaluma godhan jedheen kiniini na ergi ani nambe ka sendi fi atamusa mala barara kanne abbo inni kuni daa'ima dhirsaa guddisaa kan dhirsirraa ishee gadi baate lamaree ta'an saawunuun jedhu rakkanni birana jechaadhan amma ajanda micayyoo sanii jalaa kuffisuuf daabboon booniyyeetu si'aati kana dhuftee qoy uummanni rafe moo beekana dhaggeeffata qoy inaante niitittii jaarsa
ishiitu ulfeesseedha miti amaatitti. Dhaggeeffadhaa yaa ijoollee intalli haala Dhaggeeffachaa jirra. Isa rakkoo hin qabu. Mubee miidiyaa qabatee jira waan ta'eefu jijjiiramus hin jijjiiramuu inni waan ta'u inni akkuma itti fufetti jira rakkoo hin qabu. yaa rabbi nu baasii. Waggaa namichi micayyoo biratti xabbasee biratti ulfeessuun duute dhiitiin. No, shi amma itti mubee miidiyaa galmaan ga'e malee nu haasofnu dhiisus faayidaa hin qabnu barbeessa. Inni galmaan Ani viidiyoo waraabbadde daqiiqaa 12 boossate namichi bakka waan jirtu nutti meera hallaqe. Kan ijoollee riippoort irratti ijoollee tume jaarsa ishiiti malee namicha kanaa miti. Kana sirriitti beekuuf sinirra jira. Akka waa'ee ishiitis waa'ee boonjee haala. Abboode abborro ormaaliin osin hin jetti micayyoon eechi kaasaa suuraa namaa. Jaalatu rakkallee. Ormaaliin no hallaqe. nama ishiitti dhiyaatu. Nama ishiitti dhiyaatu. Meesheeritti nu godha haadhuutu dhugaa rabbi hin goontina yoo dhageessu ta'e lakkoofsa ishii keessa na ergame. Maal goona jedhe tana buchillaa tana jechumaan nan jedheen shawaa gara mimee joon warrattan dawwalaa ta'e. Ara kun shawaa Ibeeli ishiitu dhameedha. Lammaffaa namoota dhugumaa. Lammaffaa garuu viidiyoo arganii gochisaa ture gargar. Shawaa gara mi'ee warrattan dawalaan jette sun jecha kee jaalatteera ishii. Dhugaa rabbi nu kennaa kusuma keenya iyyuu irratti Dhugumaani kana jedhu maatiin qabdu maatiin ishii hidhachuu hin danda'anii obboleessan qabdu obboleettiin qabdu. Sirna gorfata intala kana sammuu maal gorfata. Waan tokko hin baane homaan argine suuruma ishiin dura kaas argitan. Utuu lafa dhufa amma sagalee irratti ta'uudha moo maal barbaaddan go'aati? Amma si maal Lama akkas miti dhufu. Caaltu akkas miti. Ilaali viidiyoo qumxaadhaan paantiidhaan minaamin kan isheen kakkaatee jirtu minaamintu jira jedhan. Haaba'u dura qo'aaka suutadha. Haaba'u mucaan kaleessa gaafadheera isin nan beekaa gurbaa inni baases immoo harargee miti kottaasas immoo dhaabbattan immoo qaba keessa. Inni waaniif deemu waan biraa sin dhiisa. Dubbii isaa akka qabatamaa dhugaa ta'e suuta jedha dhugaa waaqan siniin jedha suuta jedhaati bira ga'a. sobaa miti barshaan xaxxaaltu maal taateeti. Inni dhugaadha jedhe inni kaleessas ani biran ture inni ani na bira jiraa jedhe garuu gaafa inni bahu gadi baasaati irraa kolfa garuu amma suutadha suuta jedha. Gadi baaseera. Gadi baaseera maal taateeti nagarree nu jedhi malee gadi baaseera maal taate ajabaan ta'e. Yoo ati Ani ni baasa sakini wanni bicha baase ka uffata wanni baase malee kullatti hin Lubu baase. caaltu yoo ati daabbote ala jiraate maqaa shawaa fuuldura balleessi caaltu dandee. Kalas. Kanuma keessan tala jira waan oolu kanaaf bida ishiin goota jaalalaati badda. Fida fida keenya yoo ala jiraate fida inshallah dhagaan fida keenya ala jiraami. Intala nan beektu naan anamoo ani ibsin tokko miti gazawee. Si isaan nu salphisaa inni barkeessantu ala jira jetteemi dhagaa nu salphisaa fidaa tooni inshallah mee uusini mee biidoo miti harma keenya. Caaltu yoo ni kan kee goodaara kan kees goodaaraadha. Caalti shaakkaa'u jirtaa nagaa dhagaatu. Mee walla jedhi. Maa gara karta wallaahi. Seenaa akkam jirtu nagaa keessanii fayyumaa akkam Mee bultan ijoollee. dhugaa jedhi ka. Si ishii mucayyoon kana maqaa taate malee nun durbii keenya nama waa'ee akkasii miti beektu kaasinuu warrarraan shappanate. Kanaafuu maal dubbachaa baalegeen keessatti dhalattee ammayyuu raggatoo qabna raggatamuu qabdi intalli kun jechuudha. Durayyoo egaa callanee dhisneef. Qoy mee maaltu ta'e natti maamee ani firashiitti ijoo. Waaqayyo. Maaltu ta'e? As gabbaa'e natti mee maaltu ta'e? Dhaqii fi ragaa fi dibila isaa hojii hin beeknu leessu. Ani sittani maqaa waan asitti mun qaba. Ragaa fira ta'u waan ta'e natti miti. Sagaleen kee namatti deebisa. Bu'i deebi bu'isin deebisa. Maayikii waan ta'eef inni maayikii fayyadama kanaaf. Firas taata jiste intalli teessanii tokko daabboo ishii gadi bara tokko.
Doko duraan viidiyoo ishee kan nama Kanaada jirti viidiyoo fi waraabbattee ergite isa ishiin irra dabarre qaxxee ishee kaftee irratti normaali nu jette uummata mataa gadi qabachiiste nullee mataa gadi qabachiiste maqaa kee jette nyaatte maqaa ganda shawaallee nyaatte tokko amma immoo silkii ishee keessa waanumti keessa dhabame jiru gaaraalii ishee keessa suura qullaa kaatii paantiidhaan kaatii biyantiidhaan viidiyoo waraabba waan ishee dhabame jiru gadi gure kan mucaa gootichi ilmi baala jechuudha gootichi. Ya tu lupa bakal dengan itu. Alhamdulillah. Pancing tak terakam gua nama makan nanti. Singgah nanti apa? Kurban mafira boni ya jadi iri pada bola itu beda. Sagaleen hin dhaga'amu mee natti maan jedhe amma. Dhaga'ama maaltu wedda? Ilaawe mijoo kana maaloo dhiisa. Mijoon warqaa maraachaniiru. Sammuushiin warqaa fuudhaniiru. Caatii irratti qabaanii mijoo kana warqaa godhani. Dhugaa isinitti himnaa jechuudha. Boonii jechuun nama jabduudha. Eelsaadha maqaan ishee inni dhugaayi. Gaafuma maqaan ishee jijjiiran warqaa jijjiiran mijoo dhugaa. Caatii irratti qabaanii maal godhanii waan gol barbaadan godhanii dhugaa walitti himnaa jechuudha. Geeffadhisitti gaafa maqaa jijjiiranii miti gaafa amantaa jijjiira sammuu ishee siin jalaa kan jiran. Siriidhaan akkas godhan. Kanaaf siirii irratti hojjetaniiti haala namaa sammuu tuquu jechuudha. Hin gorfanna isin ijoollee shawaa erga taatanii mijayoo kana walitti qabnee dhaggeeffadhaa kaa. Suuraan hin akka Mijoo kana nuu galchaadha. Hin gorfanna gadi teechisne jechuudha. Isinii galee. Yoo amantaa jijjiirratte gudduu jijjiirratte yoo amantaa jijjiirte inshallah amantaa jijjiirratteemi ijoollee meeqatuun maqaa amantaa jijjiirrattee tooniin nagaan achi adabatee keessa taa'aa jira. Tuni duriyyeeni yeroo amantaa keenya keessa jirtu yoo duriyyeedhaan laqe waan ofidduyyuu hin jirtu. Duriyyeen immoo amantaan qabdu. Maraatti malee dura akkasii. Osoo obboleettii ta'e taatee osoo obboleettii ta'e taatee. Inshallah obboleettii kiyyaa miti osoo abbaa barbaade haate muka itti cabsa maal gocha seeni. Okay. Hin gorsita moo muka itti cabsita? Gorsini lalbar. Yoo sagaleen kee namatti deebisa lafa taa'ee dhaggeeffatu. Ani ciqqee keessan hin jaalladhu. Isin galee hin gorsita maalan gorsa isheen guddoodhaami. Nama jabduudha nama beektuudhaami obbeenanu biyya arabaa kana dhuftee fi maalan ishee gorsa si jemmar. Wanti nan ishee gorsu iyyuu maaltu jira. Bara osoo gorsine iyyuu koo ishiin unkaan ana dhiisi qeessidhaaf ishee kan fuuldura dhaabbattee normaali na isa ishee jette bara jalqabumayyuu ila seenaa jalqabumayyuu bicayyoon suuruma akkasiitu maaliin gootii kaati echa fiduuf kaati suuruma maaltu gooti galarii keessatti suura kaatu waan akkasii. Suuruma kana eessa godhuufi maaliif kaati ta'umsuma isaayyuu. Bar anna ajaiba yeroo tokko warri shirra dubbate nama qaali dhagooti namni qaali ni gootummaani saba ofii gargaara tokko beete kiristaanii maksiida ijaara yoo qe'ee wanni taateemi dhattee quraana qaraatee asittuu gara na hin baatu ture quraana qaraatee viidiyoo mayyuu waraabdu siraan teesse jechuudha tana sallamtoota nama sigalee sallamtoota dhaqee amantaa taayitu xireessu kun keenya keessa baanetti xiroota kana isaan. Kanas immoo agaachi deemtee kaffaatee Mara bakkuma amantaa keenya keessaa baate. Yeroo amantaa keenya keessa baate. Bar sirbaan beennama beetti bare ishii beennaa bare yeroo amantaa keenya keessa jiru. Sirbiti malee faarfannaa qabdi. Booliyyeen sirbiti bare nama keenya keessa jiru. Malee kullaa kana adduma amantaa sana seentee dhabari kullaa of waraabuu jammartee bar. Malee amantaa keenya keessatti sirbiti sirba shawaa sirbiti bar booneni. Geeta waan akkana ishii godhedda amantaa sana seentee hin beeku malee. Sirba shawaati kan boonee sirbitochoo yeroo amantaa kiristaanaa kanaaf wanti kuni waan amma fakkeenyaaf lubbu amantaa hin ilaalla. Waan amantaa uti barka nama waaqa amantaa laallata. Amantaa laallata. Dhibbaa dhibbat ergatti amantaa laallata. Akka waraaba itti ergaa amantaa laallata inshallah. Quraana kamirra amantaa dhaqee hudduu gadi naa baasisaniin jedhe shaarmuxoota. Salamtoota haadha keessanii jechuudha. Gadi guura ka amantaa tani ilaallata akka gadi guura hudduu keessan dabbakamaa kana gadi guura achi kaawwata. Amantaa ish tole ka
quraana irra jira yookiin immoo macaafa qulqulluu irra jira qaama kee gadi guuri kan sin jedha achirra jira shamtoota shaqloota bakka barrandaa jalatti dhalattee guddattee jechuudha. Sinigale kan barrandaa jalatti dhalattee guddattee tuuni gadi baatee maqaa shamarraallee barreessiti maqaa amantiillee barreessiti maqaa kutaallee barreessiti balleessiti sinigala. Kanaafuu wanti isinii